Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu hordoftoota badhaasa mobile TV jirra jirtu idduma isin jirtanitti nagaan keenyaaf salaamtaan teenyatan jaalalaatan onneerraa burqitu idduma isin jirtanitti qilleensarraa lagaaf gaara qaxxaamurtee baddaaf gammoojjii barkaatu obboleeyyoon warreen chaanaala kanaaf haara taatan chaanaala kana subscribe godhuudhaan jajjabeessaa chaanaala badhaasa mobile TV filannaa keessanaa ta'uu chaanaala kana subscribe godhuudhaan jajjabeessaa isiniin murtee baddaaf gammoojjii qilleensumarraan dhiyeessee isin haadha qabdu isin jaarraaf barnoota ajaa'ibaa qabaddeetiin isiniif dhufe akkuma beekamu barnoonni amma dura hedduu irraa baratanii hedduu isinitti tolee maashaallah galatoomii warri nu jechaa jirtan isinilleen maashaallah ulfaadhaa galatoomaa nuuf jiraadhaa waggaa kuma isinin jecha arrallee kunoo barnoota kan duraa caalu isiniif dhufe jechuudha karaa gabaabaan subscribe baay'ifachuu akkasumatti wal guddisuu karaa ittiin yeroo gabaabaa keessatti wal jajjabeessinee wal guddisnu karaa ittiin namni hedduun komentii nagaafachaa jiran komentii jalattis ta'e kama Facebook fi TikTok akkasumatti YouTube jalaanis kan nagaafachaa jirta YouTube komentiidhaan karaa komentiitti YouTube guddisuu dandeenya waliif guddisuu dandeenya kan jedhu akkasumatti anillee isiniif dhufe jechuudha deebisaa qubsaa tan komentii jalaan akkaataa itti YouTube guddisan yookaan walii jajjabeessan isiniif dhufe jechuudha mee fakkeenyaaf YouTube jala seennu yeroo YouTube jala seenne YouTube jala akkanatti seennee jirra jechuudha fakkeenyaaf mee asumarratti ada'u mee YouTube abbaan barbaade kaninan komentii isaa piinii godhu kan piinii godhee jajjabeessuu isa barbaadu san isa kamii kan jettan kun fidee isin agarsiisa jechuudha mee isin agarsiisu akkuma agartan isiniif agarsiisaa jira obsaan eeggadha garuu waan rakkina hin qabne maqaa abichaa san barbaaduuf waan ta'eef badee laabii yeroo kachoo kana fakkeenyaaf isin argaa jirtanii inni akkuma argaa jirtan YouTube'n isaa akkuma beekamu diraamaa afaan Oromoo pirankii adda addaa kan dalaguudhaan beekame jechuudha. Kanaaf YouTube inni komentii inni natti kanneen piinii godhee fi jajjabeessuu irratti viidiyoo takka isin agarsiisa. Fakkeenyaaf YouTube kiyya jala seenee isin agarsiisa. Obsaan eeggadhaa YouTube kiyya jala yeroo YouTube kiyya jala seenee akkuma isin argaa jirtan komentii inni natti kanneen akkaataan itti YouTube isaa jajjabeessuu danda'uun asuma jalatti eeggadhaan isin jira. Obsaan eeggadhaa isinuma agarsiisu waan ta'eef malee ammaan tana waan viidiyoo darbe irratti jechuudha viidiyoon kun isinuma agarsiisu isuma agarsiisuuf hamma dhuma viidiyoo kanatti wajjin tura. Maashaallah biroo jabaaddu aja'uuni maashaallah jabaaddu biroo akkuma argaa jirtan maashaallah jabaaddu biroo hin jeen irratti dheetiin jira jechuudha. Irratti dheetiin jira akkuma isin argaa jirtan komentiin xiyya qottee jirti bira dhaquu deemti. Komentii tana piinii godhuu fi deemaa jechuudha kayyuu namni dhufee hundi komentii tana laalee komentiin isaa gubbaa irratti jechuudha subscribe hanga godhutti keessa seenuu hin danda'u. Kanaaf subscribe godhu malee keessa seenuu inni hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan komentiin isaa kun waan piinii ta'eefii jiru jechuudha. Komentiin isaa waan piinii ta'eefii jiruuf akka ajaa'ibaatti isin gama kanaan YouTube keessa yeroo gabaabaa keessatti guddachuu danda'a jechuudha. Unu argaa jirtan iddoo xiyyaa kan xiyyaa isin agarsiisu kana jechuudha. Iddoo tuqaa sadii salphitti jiru kana iddoo kana tuquu qabdan. Iddoo kana ergaan tuqee booda karaa inni na dabarsu walumaaniina. Kun akkuma isin argaa jirtan iddoo kana ergaan tuqee booda akkanatti na baasa. Akkanatti erganii naaf baase booda iddoo nan xiyyaan isin agarsiisu kana piin kan jedhu iddoo gubbaa irratti argamu iddoo jala delete komentii kana delete godhuudha jechuudha. Iddoo walakkaa edit viidiyoo kana yookaan komentii kana sirreessitee bifa haariyaan katabuudha jechuudha. Kan gubbaa kan piin jedhu kanaan dhawaa jechuudha. Kan piin jedhu kana yeroo hundee akkuma isin argaa jirtan asitti na dabarsa osoo kan kaliin jenneen asirratti piin kan jedhu jira. Piin kan jedhu kanaan dhawaa jechuudha. Komentiin tun piinii taatee jirti jechuudha. Namni hundi komentiin fedhe yookaan namni humni shanii ol yoo duubaan itti kanneessan gubbaa irratti baasee teessu tana jechuudha. Yeroo jalqaba YouTube kana jala seenan viidiyoo tana daawwachuu seenan komentii hanga
gubbaa irra teessu sana tuqanii hamma subscribe siif godhanitti hin dabranii jechuudha. Kanaaf gama komantiitiinis wal jajjabeessuun kana fakkaataa jechuudha. Hamma barnoota dhufu wal dachaanutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaala kana subscribe godhuudhaan jajjabeessaa. Chaanaala badhaas mobile tiif filannaa keessanaa ta'u chaanaala kana subscribe godhuudhaan jajjabeessaa isiniin. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti waan wajjin turtaniif hedduu galatooma.